cabi mo kenya tu cabi kan amma kaisa lafen kuni inser be tayo ni konya de lafen kudu ke seno ilkan rayam saving bagus makan kali kecil gori kan so mudah kena akas male jala da enggak aralla ko ya wasis ya sini gaya kai yo jangan ke gaya ya sembahyang jalan ko na ara gursay nagur garu hanga dhumati isa kadhachuudhaaf yaalaa jirra anaaf Sa'iidoonis isa taraaramuudhaaf waan baay'ee gochaa jirra gara Adaamallee kootu jeeneni kadhannee na dide Finfinneellee deemee yeroo sadii moo yeroo afur deddeebi'ee Sa'iid wajjin isa argachuudhaaf yaalaan ture inni garuu na baqata na argachuun barbaadu ija ishee arguun barbaadu maal jechaa jira haa ta'u garuu dirqama wanfala kafaluun qaba ifama isa gaafachuun hin qaba akkuma balleessaa kootitti balleessaa koo daran akka dhifama naa godhuuf kana caalaa isaaf gochuu qaba jedhee yaade kanaaf Sa'iid wajjin mari'annee 20 sangaana bittee sangaadha kun kita sangaatti ani re'een beeku hedduu qale siif ilaalee ani naggaadee re'een ture ba re'een Sa'iidoo fi Ayyuub nan jedhan kana nabbi bilbilanii naaf jedhanii turani kun kana maratee fi jira horii keessa kan maratee baasee isa kana agar maatti wajjin turtan jechuu barbaade akkam jirtu hordoftoota fi daawwattoota YouTube marti keessanuu bakka jirtanitti nagaan koo isin haa qabu jecha akkuma beektan kanaan dura wantoonni baay'ee uumamanii jiru wantoota uumaman keessaa immoo maal nu fidee dhufte maal nu taasisuuf dhufte warroonni naan jettan yaasoo wajjin wallollee turre yaasoo wajjinis wallolli keenya ani hagana deema jedhee yaannee ture hilkaan isaallee jalaan cabsa jedhee yaadeeti miti wanta san kan godhe ani sisukuma honaan joo xiqqoo na arseeti mana koo dhufee wanta akkana akkamitti dubbata jedheen akka narraa baallee jedhee itti meen ture isaan garuu na dhaga'uu didanii ani maankashkashaa fidee isa sodaachisuufan ture yookaan harka isaa dha'uufan ture garuu inni hin taane akka tasaa ta'ee hilkaan isaa rukute hilkaan isaa jalaa cabsee hin jira kun immoo dogongora guddaadha namni hilkaan isaa fi ija isaatiin hin qoosu sababni isaa wanta deebi'uu miti anis immoo akkana ta'a jedhee waan ani yaannee fi haa ta'u yaasuun illee xiqqoo aaree jira aarus qaba maaliif hilkaan isaatu buqqa'ee akkuma argitan gaa jaarsolee illee biratti erginee turre araarallee ni gidduutti uumamee jira yaasuunis afoon jedhee jira yaahaaf wanti hunduu darbeera erga ta'eera jedhee dhifama naa godhee jira anis immoo dhifama isaa akka naa fudhatee fi naa fudhachuu baatu ilaaluudhaaf har'a yaasuu garanatti gara Adaamaatti akka dhufu gaafannee jirra maaliif mana keenyatti qopheessinee dhifama goonee akka nu godhe adda baafannee nyaata waliin nyaannee wal eebbisnee akka gargar baanuudhaaf yaasuu manatti affeerree jirra Sa'iid wajjin mari'annee ra'ee binnee manatti waaqo qopheessinee qallee yaasuu keenya wajjin waliin nyaannee dhifama isaa fudhadhee hoo danda'amaa ta'e immoo hilkaan isaa kanallee hoo barbaade warqee hoo barbaade immoo waan barbaade dhaan kafaluun danda'a jechuudha maaliif balleessaa kootii kan amanee fudhadheera balleessaa koo immoo kafaluun qaba kanaaf ra'eedhaan kafalamee miti laal waan ra'ee bitee fi hilkaan isaa argatee miti hoo danda'amaa ta'e immoo warqeellee bitee dhaabsisuuf hin danda'a jechuudha amma kan ra'een ani gabaa deemuu hin dandeenye sababni isaa dubartiidha dubartiin immoo ra'ee filtee bituu waan hin dandeenyeef Sa'iid namni beeku achi jira kanaaf ra'ee akka nu fidee dhufu Sa'iid itti mee jira Sa'iid immoo galgala irratti dhufa xiqqoo ture dhufa waan ta'eef sababni isaa biiroo hojii wayitu isa qunnamee ariifatee deeme ra'ee si fidaa jira ala bayitoo irraa fuudhiin anjeenaa bilbilee ra'een dhufaa jira asumatti jannee eegnee ra'een maal akka fakkaatu qarshii meeqaan akka bitame adeemsa hunda yaasuun hoo dhufu qophiin akkamitti adeemaa akka jiru viidiyoodhaan waraabne isin bira geenya hundi keessanuu
نوالين تا ربي مونا قرقارو ياسون غران على فيسه akka duranii keenya video wajin dalagne akka gadifnuuf du'aayina godhan sinin jedha akkuma beektan ana fi yaasu gaafa sayidna biran jirre gaafa sayidna irra deemu waan baay'ee waliin dabarsinee jirra na cinaa ijjateera mana kiraa jetta maallaqa jetta bakka qarqaarsa maallaqa caalammoo sammuu koo xiinsammuu koo eegee waanan barbaadu gaafa rakkoon uumamu dhufee na qarqaaraa ture baay'ee natti dhagaame baay'ee tokko natti dhagaame ani kana taajee abadan yaadeen beeku inuma እና baay'ee natti dhagaame osoo maal godhee fi kafaluun danda'a bakka wanta inni naa godhe akkam godheen isaaf kafala jedheen jira mee rabbi gad immoo nama jira ka yaasuu keenya dhifama ka video kana arguun keen oolu hoo danda'ame immoo chaanaaluma keetiin gadhiisna malee chaanaala kootiin hin ta'u maaliif namoonni baay'ee karaa keetiin ummata kee hordoftoota keetitu natti mufatee kana beekuu qabu hordoftoonni koos beekuu qabu kanaaf hordoftoota yaasuu kadumaan dhifama isin gaafadhaa baay'een isin mufachiisee chaanaala yaasuu birraa irratti nu eegduu jechuudha kanan isin jedha mee ra'een keenya dhufu immoo ra'ee keenya qaqqallee kaanfaayir goonee buna danfisne isa eegna jechuudha qophiin galgala ta'a maaliif yaasuunis hojii waan qabuuf hojii boodan dhufa waan jedheef galgala irra goona jechuudha kootu asin jira kootu akkam jirta Nagaan kana reen aji kana bitteemmoo fidi kaameraa keessa galuu qaba kana kan ga'u fidi asuma na nyaachuuf natti fiigaa waa ani nama maqalaal kaballaan dhee yaasuu ilkaan irraa buqqise ilkaan gee buqqisa odiddeemmoo akka yaasuun godhu kana nan kabaja amma waan baay'ee qabate faayidaa baay'ee qabdi beektee akka gaariitti miidhamu akka diriin kan isa kanu amma ka hordoftoota keenya inna akkuma argitan ka ra'een keenya dhufee ra'een keenya ka kinoot yaasu kana fakkaata qaala'insa jireenyaa kana oosuma beektu ani siif wannan taane hin jiru ra'ee miti immoo samuuna tiktok irratti sangaa miliyoona tokkoof tuqaa ja'a tu gurguramaa jira isaan si bita hoo barbaadde immoo kun si ga'u baannaan isaan si bita meeqaan bittee kan kuma diidama mtuun deebu keessa ayyaana kanaaf waan qabateef kanaaf hedduu qaalee jira jecha horii kana kamma nyaadde foonsaa qofa nyaadde gara mana fincaanii fiiguun hin ta'u foonsaa kana qofa nyaatee innis gara fincaanii deemee gara mana fincaanii deema waan ta'eef hilkaan isaa buqqiseetti saayidittiin yaasuttiin kaa'amanii hin ta'u hilkaan isaa kuma diddama sangaanaa bittee sangaadhaa kun ani ra'een beeku hedduu qaalee siif ilaalite ani naggaadee ra'een ture bara siif ilaalite ani hundum ra'een kanan turre ani kuma shanin hin bitu amma kan osoo deeman kuma 25 ture 30 jennu jecha turanii gara birootti amma ayyaana waan ta'eef saniif qaalee siif ilaalite amma kana akka kanaa hojjechaa 25 sila 25 ture amma siif 20 godhe jecha ayyaana waan ta'eef qaalee hedduu qaalee amma kaanii ani ija koo qabadhee amma wanta kuma diddama kanan iji koo argaa qala maal gootaree haala qaaleensa jireenyaati wanti goonu tokko hin jiru amma ka ummata keenya laalaa ka odhume adeeroo narraa fuudhe amma ka ummata keenya ra'een kuma diddama seenee jira yaasu akkuma argitutti kuma diddama kiyyalan xuuxuu jedheen ra'ee bitee ra'ee kan si nyaachisu hundi ati immoo foon isaa qofa nyaattee deemuu akka nyaattu ayyuutu naa bitee ayyuun ra'ee bittee ana kunuunsitee jettee akka fudhattutti ilkaan isaa hoo qalan ilkaan isaa baasanii akka kaan go'e maaliif bakka biraa deemtee ilkaan biraa kaayyata kan ra'ee kun si gaashu ilkaan ra'ee kanaan ilkaan si ta'a ani yaasu ani siif yaadurraa kan ka'e ra'ee kuma diddamaan bitee ilkaan isaa si kaa'uuf deemaara olmaa lama si oole tokko foon isaa si nyaachise lammata immoo ilkaan isaa sitti kaa'a
maaliif sharaafa walaaqaa taatee deemta osoo ani jiru obboleettiin ta'e osoo jirtu ilkaan banaa gootee maa deemta waa takka yaaddeen ani sii jira ati immoo amma maal goona ayyee amma akkuma argitutti ayyee Sayidilee mana hin jiru ayyee ra'ee kana nama naa qalu naa barbaade anumatu qalaan fir anumatu qala hin qalaan hin dandeecha inni danda'a dalaguu manti jettu hin dandeecha sirriitti qalaan fir meeqa jettare harki kuma shan kabraan qabdu kuma shan tana ra'ee tana qaluudhaaf kuma shani bisi bakka siifi sadii ni qala sadii ani waa kan beeknisti fakkaataa kuma sadii siif ilaalite ani kana siif ilaalite maal jechuudha maal wata haara jireenyati waa takka nama hin dandeenyeesti fakkaadhaan lakki siif ilaalite kanaaf ati hin beektu ala baatee wanta kana hin beektu homaan beektu naan jechaa jirta ara sansin jireeti miti homa ittiin dalagaa jiru kun dalaga homa ittiin dalagu jiru jechaadha seeraan adda babbaastee qaluu dandeecha si dalagaa fir akka dalagaan sodaatin dalaga micha kafate malee iga saayu lafatti arguun barbaadu kuma sadin abadan kuma sadi malee diddeere kuma sadi malee galu homa ittiin dalagaa jiru kun na beektaan ay sayidoo dan beeka malee sin beeku nan beektu ayyuutu yoo ta'u beekta ayyuu ta'uu hin beekta maal taasisa kan jetti kuma tokkoof 500 in qaltaa moo hin qaltu hin qalu sani sani hin qalu jaalattee qaltaa sani hin qalu ani bar ayyuu ta'uu hin qalu jaalattee qaltaay kuma 500 hin qaltaa kuma lamaan hin qalu kuma lamaan hin qalu akkasi reekii fudhatee deemu sin beeku sayidoo daf dhufe malee kuma 500 in qaltaa moo hin qaltu hin qalu kuma 500 in qaltaa moo hin qaltu hin qalu kuma 500 hin qaltu hin qalu amma hoo hin qaltaa moo hin qaltu tola sii qala hin qalta tola sii qala tola sii qala kottu ka fidi ayyee sin qala tola sii qala ana shawwadu miti ayyee akkanatti ol jettee ona laalta maal akkasi duukaa deemuun hin beektu ara tola sii qala sayidoon hin jiru hin jiru sayidoo barbaadika sayidoo bilbil sayidoo waan ta'eef sayidoo bilbil ani si qalsisuu hin danda'u ani si ajajuu hin danda'u sayidoon nama waan ta'eef ani si ajajuu hin danda'u ni dandeessaa sayidoo waami garuu akkanatti si xarraba jechuudha laal ani si miti jechuudha nama beeka xarabaan asitti laal gombiseen beekashi beektemi ayyee maal taasisa namtitti maal oltaa antinish maraatee namtitti maal taatee seeni tokko maal bashani maal qaba hin qalu maal bashani ni maraatee namtitti nareeshan ay maal ijaarsummaa isii kun akkami namtitti akkamii bira rabbina fide yaabu kirkirii baay'ifti kana irrattu meeshaalee qopheeffattee hin qabdu ijaarsummaa akkamii wajji jiraatte yaabu Tigar salame. Nako baltira. Nako baltira. Na ara gursai. Na gursha. Wai. Enunch. Ara ayu garas boka. Anna harran hilkan ki xiyyeeffadhe laale. Dhibu yoon sayid mi aragaun wal. Beekan jallisee malee kan caala beeka. Beeka. Maal beeka? Taa'anii nyaachuuf. Abbasuma xabbasamu beektan. Abbasan. Yaasuu. Silaa maal nyaata? Foon hin jaalatu yaasuun. Akkanitti nyaatanii warraa guddatanii irsaa furdatu. Amma kaisa lafeen kun seeru beektaa yoo inni foon nyaate lafee kuusuu keessee nama. Ilkaan re'aan bisee hin jiru. Baga ilkaan qaqqalii godhii ilkaan. Isaan godhaaf kennamu. Akkasumallee jalaa ta'a. Hin ta'a. Haran laafu. Nyaawaasis. Yaasiniin gaafee yoo jaan argee hin gaafe. Yaasuun baay'een jaalatu foon. Na ara gursai. Na gursha. Wai. Enunch. Ara ayu garas boka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرت الدعوة تكينا أكمل جرتن بقى جراتن جتشا غيارا مالك بني سمي سلامة كافر دادور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل جرتن نجرتني ياسو الكان الرادود ياس جرا. الكان درا صدق ميلا وقابو كيس سرّة تكررته ربي تارا رمو الكان يساعد شودا صدق متأكد ديبته وأون دافو يا وسايبه كده نانتف تبتها سا دي فما Manguddoolee itti argee manguddoolee asoosiste
tole jechisiistee dhiifama fudhatee hanga gibbii keenya hanga mana keenya dhufee mana keenya jira nutti dhufee afooyin allee waliin jennee jirra ayyulleen dhiifama gaafachuuf kunoo dirqama yaasuuf waa gochuu qabeettee tumaalis haa gana ga'u re'ee haa gana ga'u kana bittee fi jirti jechuudha. Kunoo maashaallah dha re'een ka addaati ka haa gana ga'u bittee kanaaf maal gochuu hin ree kanaafuu yaasuu badala ilkaan isaa irraa cabee dhiin isaa jigeen maal goonaaf jennee ani reem kanaaf dhiifama ittiin gaafachuuf bakka dhiin isaa jige dhiiga isaa buusuuf deebisnee ilkaan keessa illee si dhaaba kara illee taatu irraa baasnee ka eenyu koppii san illee taatu artifishaal illee feetu barbaaddu ka ayyullee barbaaddu irraa si baasnee ka ati xalabate ka ati ejjette si goona. Maal Said kinoota amma akkuma 20 bitame ilkaan re'ee tana buqqisneeti ka foon isaa qofa nyaattu. Kuma 20 illee miti dhugamaan amma kamallaqas dhiisnullee rakkoon qabu hodhu ka ayyu nurra haqee balu dhiifama gaafadhu kenniif dhiifama sirra fudhatu. Yaasu dhiifama dhugaa dubbachuudhaaf hungaa miti kana caala gochuu qabna kana caala siif gochuudhaaf ilkaan warqeellee ta'u siif dhaabsisna kana caala si goona waan hundaaf illee dhiifama kana kaanurraa fudhadhu ka dhiifama. Galatuma ulfaadhaadha. Dhugaadha ayyuun hanganumaa beekuun kee guddaadha. Ani jalqaballee gartee silaa osoo guyyaa sana dhoolsanii amma gaaramna jettee akka ala fiigee garta laame. Na kofalti war. Hundaafuu rakkoon hin jiru silaa gartee guyyaa isin gartee dhoolsan garteenis kee dhahee arraan tana anaaf ibsa illee gartee wal dhabna jirra waan baay'ee taachuu garuu alhamdulillah rakkoon hin jiru nama gartee akkuma tan dura jee lubbuu namaatu ni baati arraa bakka buusa hanganama gartee yaaduun kee waan bareedaadha garuu ankakayyaa rakkoon qabu fagoodhaan jira sirraa garuu mucaa kana gartee jaartii si godhatee mana si galfatee isuma eeggadhu viidiyoo gartee qullaa gartee isa waraabsanis dillee godhu bakka bira kan dhiisanii hangama kiyyaan alhamdulillah rakkoon hin jiru dhiifama si godhan jira tana booda inshallah rabbiin gartee harkaan kee gartee nama fiigu kunas bishaan rabbitti naqu. Amiin. Amiin. Atilleen gartee nama gartee ifa harku siyaa godhu tanan jaa silaafuu ani re'ee gartee finfinnee irraa gartee gwaan waa tanan dhufne sedoon gana dawwalee achirraa dafii kottu waan fardi jira dafii nan jee ani waan re'ee qopheessan seene hundaafuu alhamdulillah manguddoo waan xumurtee jirti. Ani re'ee gartee asirraa fuudhee finfinnee waan hin geessu jiru asumatti wajjin qal'aa nyaanna. Re'een asitti illee si baachisu hin barbaanne. Manatti illee silaa siif hinna beektaa. Fuudhee re'ee illee silaa akka seerasitti mana keetti siif hinna. Kanaaf aga manatti dhuftee isillee waliin si araarsuuf ammas bakka ati jirtu bakka kiraaf bakka waan akkana itti fiduuf illee mijjatu manni keessa jirtu bakka itti kireeffattee galtu jechuudha. Sila mana kan keessa dhuunfaa keessa jiraattee yookaan gibbii bal'aawee kireeffattee jiraattaate gibbii keessa siif hinna. Manoo siif illee si dhufa. Kanaaf asis si waamne amma indidineeti. Garaa keessa dhugaan akka dhiifama nu gootuuf nuuf qaladhu sin jenna kun keeti kun. Khalas ani qalbii qulqulluun gartee dhiifama godheef hin jira. Wanta kana kas hin jiru. Re'ee ammoo asumatti nu qalaati hayyummaan gartee bismillah ta'ee galtu. Atitti ansi asuma nu qalaadha. Asumatti xabbasne hundummaan kan nyaa'u gartee wajjumaan bismillah ne eegalee nyaannaa jechuudha. Hayyeeka. Akkasii jedhame nu duruu itti qophoofnee jirra. Silaa mana keetti akka fiddeetis hin qalleen beekna. Yookaan ati diddee re'ee sanuu yookaan marga afaan naa kaa'e maal jettee nu harkaa deebistallee sodaanne akka sanillee hin jenneef yoo asis kee taate dirqillee isaatu nama qarullee qopheeffanne ogeessa cimaa saayibri kennallee nu wajjin jira. Akkasitti yoo nu diillee moo amma laata gootee asumatti nu akooftaa akkasitti qophoofnee jirra. Silaasan diyoo silaasan diyee nu qalatanii. Osoo diddee leemisi qalladhu. Siifni Didi shakkite. Ina baay'ee shakkite. Xabbasnee nyaanna. akkas hayyee galatoom ulfaadhu dhiifama nurraa fuudhuu fi akkasii jenna. ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ያሲንን ይቅርታ ለማለት አዩ እንግዲህ ካሳ የጥርሱን ካሳ ቢያንስበትም አውፉ እንዲያደርግልን ይሄን የመሰለ ሙክት ተገዝቷል። ይሄን የመሰለ ሙክት ተገዝቷል። ማሻአላ ነው። እኔን እንዲህ ብትሸከመኝ ምን አለበት? እኔን እንዲህ ብትሸከመኝ። በአሁኑ ሰዓት ይሄን የመሰለ ሙክት ተገዝቷል። እንግዲህ ለያሱ እዚችው እንዲያርድልን እቤቱ ይዘለት ነበር መሄድ ያለብን ያው ያለበት ተከራይቶ የሚኖርበት ቦታ ስለማይመች ነው። እዚህ ጠርተነው ሽማግሌ ተልኮለት ነበረ። ሁሉ ነገር ጨርሰናል። አውፍ ተባብለናል። ታርቋል። ከአዩ ጋራም አዩም ይቅርታ ብለዋለች። ከዚህ ፊት ለፊት
እሱንም ይኸው ተንበርካ ብሏለች ማለት ነው። እያሏን እስኪ አሁን ለአዩ ደም ለያዙ ደም አናፈስለትና ይቅርታ እንዲያደርግልን በዚህ ትላለን ማለት ነው። ቢስሚላህ ይበልልን። ሙሪ ቢስሚላህ ደፍ رافت ونات مسكين وين غرام يا قربا اذا انا ما جبا كما سدي سكننا يونما ماشي يا دينا هم هوني سامو غريده ما شاء الله ما شاء الله نمجمع أبا موري بي بريد كوشي تا إنجان ليتشا لكاتنا مال أبو مال تاتني تدفعتو بالجيس أستي أمدا أنا أقول ساي أقول شا وي نونت أرايو كراس بوكا هرسي أنكريه كلا يوم كورتسي أنجاده ልታንቀኝ ነው እንዴ? የያሲንን የአንደኛውን ፍንጭት ያስመስለውን ጥርሱን እስቲ ጮማ አንድ ፍሬ ጮማ አቦ ቶሎ በሉ ሳይ ያሱ ኢንጀቲን ማንታት እንቴቹ ያሱ ያ ረብ ስምከ ቀመን ቦቴ ምጭጆን ረከና ኢፊ ቢተትሞ አናስ ቢተ አንበዮ በን ቀመን ቦቴ ምጭጆ ማለከና ወኛቲ ብላሽ ማና ያምቲ ማለ ጀልቀማው ማ ኢፊ ቀለቴ ኢፊ ቢተ ማን ቀለቴን ረብ ጀልቀማው መቃና ጋስ ተመለ ኮሌጅ እጀበራት ያለ ከነዚህ ከነጠባበሱ ዩኒቨርሲቲ አይ ዩኒቨርሲቲ ጅራይ ዩኒቨርሲቲ ላይ ቡና ነው እንዴ? ቡና ወዴ አይደረግም። ማ አዩን ቤቱ ጀቲ አማከል ስለታል ቤቱ አይታ ቤካ ጨልሴ ማለ ከነጫለ ቤት ቤታ ማን ቤት ታኒ ያንሱ አበሱ ጠበሰው ቤት ጠበሰ ታይና ጣመሜና ቆጥቶ ሲሪየሱ ይያርኩ አይ ወይኔ በላቸው ማለት ቢዴ ማለት ቃል ይመቻል ደግሞ ማለት አንዳዱ ጫቤሞ ከኛ ጫቤልካ አማ ከዛ ለፈን ኩኒ እንሰሩ ቤት አይወኒ ኮኛ ለፈን ኩኒ ገሴ ነው ሲንካራ ያም ሴቲንጅ በግቦ መካን ቀቀል ጎሪ ፍርካን ሰው ወጣፍ ከነ አከስ መለ ጀላታ እንታ አረላ ያ ዋሲስ ያ ወይ ጃርሲ ኮነ ጀላ ሚጣም ሲያጣል nyaata jechuun kana hojjettu mana maal nagwaare sayid jiru kana nyaata jechuun kan gaafa jaarsa
akkanatti si takka bakka busi kennu ciistee nyaattaka. Rabbi gaafa isinumu jaarsa isin kunutu sinaa kennu. Akkanatti nyaatanii warraa guddatanii irsaa furdatu. Maal ta'anii turanii ani kaa jalqabe yaada isaaniiti. Akka taa'uyyuu wallaale. Yaasuu! Silaa maal nyaata? Foon hin jaalatu yaasuun. Foon hin jaalatu. Osoo nyaati bareedu. Yaasuu! Foon hin jaalattu. Hin miidhamte wallaale. Kana nyaata jechuun kana. Kun bakka bu'a? Yaasu. Qabbanaa. Inni jedhame. Qabbanaa. Ati immoo ilkee hafina raabus gudeen ta'u? Laal akkanatti bakka cabee sanitti kan akkanatti gashi. Haaraa taa'ee banna taa'ee. Bulu bismillah. Yaasu qallee ofii nyaanne? Ayyuma nyaata jira. Angaroo kana ajaa'ibu. Ani waan akka hin nyaanne bara. Jalqabamaa fi qaatan moo nama qaltan jabran? Jalqabamaa. Qufnee kaanii inni akka daldala. Re'een simaa qalame nyaata jiru. Ani midhameera bara nyaata nyaadhu na argiteertaami. Nyaata nyaadhu. Ayyooti malee. Huqqadheera nyaata nyaadhu. Tattaqi mi bedama tattaqi. Baqitti tattaqi. Xareewwan eessagga. Heet. Wallahi. Kenya hunna majamaraati. Ini awon na kotu jalla kaw. ጥርስ የቃሚ ጥርስና እኔ አሁን ያማረኝ ምንድን ነው? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردت الدعوة توتك إن كم جرتن بكجرت النجيني سوجن هجرات. هنيان أسوسين جرين في النعمة زيادة نه. هنيان أسوسين جرين أما في النه. Nyaata isaan illee إيه أكمل أيو ديفا ما قلت في رأي أما سيانشيست يالا كان تبى سمي فون سي أكوفته رأي سيكلته ما يترى اللي ما شاء الله رأي عجيباتي. هلا كان إسا أكايم مرة كاستني إسا كلام مرة كاستني لالتني جرتن. يا سو هلا كان إتكالله إيجا يجميل جل جنة نياچسنه قوبسنه جرا أسي قوفه ما أيو قوفه كرو. Re'eellee ifuma beetanii maqaa kiyya qabatanii ifuma nyaatan. Kan kun wala ilkeen tiyya akkuma dura banaati banaa. Ilkee haguutu beeksilaat. Cooma jira warra cooma itti kaa'uu dandeetti. Anamma namni baay'ee ulfanaan jechuu dandeechu garuu nyaadhee akkana ta'e. Quuftee ka. Quufeeti Ati malee. dheedhii irraa galtee yommuu jala seente. keessullee nyaatas ilkaan Yaasuun ta'e akkanatti na taasisa laal. Yoo an gabbee laslaasaa maali alaa fi dheedhaa gaddee foon akaa'u jirani ayyuun tiyya eelee jala miila diriirfatte achii gacciraatti jimaa seete rabbi siyaa ciro akka hin jenne abaarsa. Foor mucaa qaltee haala sa'e mucaa arsite seeranu nyaanne yaa sunam silaa guutuu qalleessu jala kaa'u dhabne. Ilkaan akka jaajisuu dhabeeti. Maashaallah ayyuun walaa gartee foon bilchaatin irraa hafne walaa bilchaatin irraa hafne. Ayyoo afaan isii galaa himan tana afaan dhorkate. Maashaallah jee. Maashaallah jee. Maashaallah akkasii galatoomaadha. Hundaafuu araada gartee hundi caala. Tanaftee guddoo. Tokkotti irra taaftee guddoodha. Ani gama kiyyaan gartee dhiifama isin godhan jira qalbiraanii. Naqaluu keessaniif galatoomaadha ulfaadhaadha. Ani numaan taphadha beektaa. Ammallee tapha kiyyaana keessa ulfaatee intaloon teekka mataa mootummaan raanfoon irraa qabe irraa eegi. Maal isin goone? Mootummaa kana akka raanfoon Mata sanun dangootu sodaatin mataan irraa murtee harkaan na kennisitti adde. akkas taana sa'iidoo albee kushina keessaa guuree tiraasii keessa naqachuu qabu. Hundaafuu
ati ifee gadhugaa. أي إن شاء الله. Dhugumatti Saayidoo kiyya hedduu na galatoomii isin hedduu nu gartee na galatoomaadha. Ani egaa jalqaballee dideen ture garuu manguddoolleen gartee egaa hedduu xaartee ani manguddoon gartee aboo nama kana gartee wajjin nyaatanii waan xiqqoodhaa achi gartee wal buutanii garuu hanga kanaatti gartee nama kanarraa ooluun ifiifuu gartee balaa biraa keessa jiranii beekta si caalaan beenu dhifamni gartee harabbiitii jaanii hedduu gartee waan baay'ee haasofne ani waan isaan jaansanis numaan beeka amma ani garaa kiyyaan gartee galatoomii ulfaadhu atillee gartee ayyuu ulfaadhu قالت الرافي dhiifama si godhan jiran أبشر أي قالتهم garuun dhaamsaan gartee isin dhaamu atillee gartee fi gorsi ayyuuta illee gorsi isillee gartee fi gorsa أنا ما أقول إيه قرصان أنا كم أقول إيه garuu ifuma laali ifuma beek إمبيك أمبيك أنا سعيد هجبان هجبدو maqaa kan baane jemmuu ta'e xiqqoo gartee jechuudha silaa soomman tana bakka isin jirtu agartee anummaan silaa gaafadhe dheengadde gaafadhe maqaa sirraa hanga abbaa sinatti miti bar أيوه sanii miti kan jee ifuma beek jechuudha waan yeroo duraatti ifuma beek laal haramu kan jedhan gartee كان جديد ifa si godhee baran namni waan gala hin beekne maal jedhan ijji gartee gaara kana duubatti akka faltii warra nafa roqeessite nakka faltii warra laal بكيلة بكم ثانت الكار رجعت بكم ثانت nakka faltii natti kolfin ilkaan natti kolfin ilkaan isaa canjee wallaalu samir inni ziblata natti kolfin yaaqee karaa qabi kan muntan ammallee waan itti badi engadallee islaamina seesan nechuu kan kolfatan viidiyoo waraabdanii إيه إنه عندك islaamina هو أمبرات ركوب زي سليمتي haay ويا سوا أمبرات ركوب أرينو نقول سايرتي أنا تأشجر أي ورا تأشجر natti kolfin أيوة أنت يا فجارتي دي مربوطة natti kolfina ammaan tana ijji gartee gaara kana duubatti waa hin garre tamutaan keessaa guran itti oromoon أيوة ayyuu gorsi yoo gartee dhageesse taga hin beekne intana booda waan biraan jiru an dhiifama si godhe garuu an dhiifama si godhe laal nukka kolti laal amma warri kaamera la kuma jira amma araraa fi dhufe moo gaddaa fi dhufe alshaalkum say amma isin araraa nama hamtan moo gaddaa nama hamtan sayid yamar hawna masat biye bayna amma si shawt kolfisiite ambay መጣራሱ jaartii lama qaba dhiise bonna tamu jaa ሰይድ ሲያወራ እግዚአብሔር ሰይዶ ዝም ብላ ውስጥ ሲያወራ ስመሰጠው እየሰራ ምላሱ ማለት ነው ما كبوت كيف تخيل انت لهدي ما قفل ما እኔ ሳይ لا كفلتي برا ما أذكر سري فرع انا بقدها وانا في الرابط وانا في الرابط أنت سرعة هاجي ثاني شو بدك تجي وين ديما تقبط ديما ዘግቼዋለሁ ዘግቼዋለሁ تقبط زلا ودك أنت مسكوت مقفل انا شوف سيد انا كلمت يقرب يالله يو كاميرا حزبم ግን እኔ ጥርሴ ሰው እንዳይስቅብኝ አሁን ቶሎ ጊዜ ሳይወስድ ማለት ነው ማክስ አድርግበት ማስክ አላደርግም ማስክ ውስጥ ያለው እዚህ ውስጥ ማስክ ውስጥ ነው እንዴ አስተክላ አፉ ላይ ደግሞ ንፋስ ከሄደ እኮ አያድግም ስለዚህ ሰው እንዳይስቅብን እኔ አሁን ረይቻ እኮ ኢልካን ረይቻ ሳያምስ ይባል ሂዱስ አዋና ከና ዳና ኮፍላ ሰይዶ አትለን ኮፍለ መለ ኢሲና አና ኮፍልቶ እንደነ ወጅነ ኮፍል أنت سرعة هاجي أنا بتر አራይው አይ ዲሆን ዘቆረን ጅራ ተነቦዳ አኔ ኢስን ትንዱፍ أبشر الكان قلت لي نسيت أبسا ኢንሻአላህ አርኩን ቀብሰን ما أدري تلوف نري ንንደፈው ቀይ ንደፈው الكان نسيت أبسا ቶሎ كين ሰንገብ ቱረ በደምነ كين نتسرع والله سير تيجي مري ملا كين نتسرع أيوه مرات تراتين كان فتو الكان أنا دابا في سلا برين تين نتوجه لين تكين نتبوك ستاني را ኤካ ኤካ Kun dhageessani amma sinaa dhaabanii booda maarbaada hundaafuu shaalla khayre yes waa hundaa fu'aati ka jiraatu finfinnee dhaasiin ka jiraatu sadaa madhaa waliin geettanii ni dhufanii bire dhiifamaa itillee gootee fi jirtaa Godhan jira. gootee jirti akka carraa ta'ee guyyaa dhuftu immoo itillee yookaan bootii gaarii tolfadhu yookaan mootu isa idoo wajji guyyaa isa idoo mana hin jirre haala mana hin jirre itillee dhuftee naasubsisini amaanan godhan fareen dhufu kana waan ta'eef baay'uun hin shakkisiifti bitta haalammaa kanaan inshallah khayre mee
Egaa kabajamtoota fi daawwattoonni Yasuu birraa Ayyuu akkuma argitan kana Yasuutti qaltee itti Sa'iidoo waliin wal madhatanii hoolallee re'eellee bitanii re'een hunoo sangaa ga'aa kan itti bitanii nuti illee sababa Yasuu birraatiif foon har'a ajaa'iba nyaannee jirra. Isinillee immoo gamanumaaniin guddaa kan nyaate garuu Ayyuudha beektan. Nuti uummata xiqqoo Homuun qammase. Homuun qammase? Yoomiin qammase? Ish odeessiin argama sababa walumaan laalan. Sana waliin laalasa. Kana waan ta'eef gamanumaan immoo Yasuu birrallee warroonni immoo mee ispoonsarii ta'ee ilkaan nuti dhabaaf jettan yoo jiraattan koominti jalatti yaada keessa kennadhaati. Akkatti shorfee ta'een deeminiiti. Ayyullee akkatti kabajjee Sa'iidoo wajjin yaamanii asitti re'ee itti qaluu isaaniitiif haa ulfaatan isaan jenna. Gamanaan immoo namni yaada qabate yoo jiraattan mee asirratti barfadhaa isiniin jedha. Yaasuu keenya ulfaadhu ka dhifa malee naa gooteerta nu kabajjee Finfinnee irraa Adaamaa dhufteerta. Narra ilaalii naani nan taphadhanan kolfaa. Ilkaan keellee har'an xiyyeeffadhee ilaale isaaniif kolfina qaban malee waan biraatiif miti. Ansi siree sargee. Addunyaa isaanii sanii wal fakkaata. Anna har'an ilkaan kee xiyyeeffadhee ilaale. Dhibu yoonsa hidhii har'a ga'uun wal. Alaayoo ni baalaayoo. Yasuu itti osoo chaasitti illee agarsiis gaasitee. Anna ilkaan kee xiyyeeffannee ilaalle turre har'a xiyyeeffadhee ilaale saniifan kolfee malee waa biraati miti. Dhifa manaa godhi Yaasuu keenya. Kana caalallee immoo si gochuu qabna ture. Inshallah hanga waliin jirrutti wanti hunduun ta'a. Kanas hin jedha ka guddaa galatoomii ulfaadhu boleessa ko. Ayyo abshir. Umar kon qaban dhiifama isin godhan jira. Qalbii raa isin godhan jira. Ayyo. Harkoon hin jiru. Dhiifamni rabbiiti. Abshir atummaan gartee badii irraa ifee gadhu. Harkaan hin jarjarin. Ayyo. Tas gabbaayee. Ani immoo kana boodallee gartee wanni sodaadheef namichuma kana gartee bakka inni rafuutti lipha kan goone. Anoo. Ishee gadhu. Abshir. Rabbi jala. Lip gootee booda yookaan ammoo waan qabu irraa murtee akka dandaatti gubbaan fiine. Boorsaa keessa keetti. Akkana jiiniin. Akkana jiiniin. Maal jedhee? Hin dhageenye si dhiisi. Hayyee. Akkasii warra tajaajiltoota keenya Yaasuu haala kanaa wajjin har'a fataa jennee ajji bashannannee Ayyuullee walii araarsinee nullee dhiifama nuuf godhee galatoomii ulfaadhu. Haala kana siigoon hin jedhu nullee tuni hiriyyummaati. Ilkaan ta'e buqqaatellee siif dhaabnaa inshaallah. Abshir kon. Gosa ati barbaadde feetu guutuu itti bireesiit si godhaa barbaaddu immoo sansalataa barbaaddu itti dhaabu waan feete akkam jetta ni goonaaf abshiratumaa nuti bifte. Ati nama gaati ati miskiina. Mana yaalaa ati anaa jecha Finfinnee irraa fiigaa jala deemaa turte. Anaa jecha bakka hunda fiffiidaa sa'aatii ammaa namni akkanaa hin jiru. Namni dhimma ofiitti fiffiiguu namni malee namni namaa fiigu hin jiru. Ati riyaa kee cimaa miskiina. Waa hundaafuu yaa ilkaan kee cabuu fi namni si kolfuu fi namni hedduu muujii sirra qabatuun hedduun aarsillee garuu yaa kun sitti qaata. Abshir. Akkasii waa hundaafuu ulfaadhu ati galatoon gaafa ayyaman jirullee bakka hunda fiigi yoo sin jedhu simannaa fiigaa. Bakka si erga hunda siin adeema. Yoo ayyuun toomtullee isillee sukkuumuun leftee waa hundaafuu ati sharriifillee miti. Yoo isin maraatullee yoo isin barakiinaa dhuyullee bakka hundattuu ni mul'ataa na argamta. Fiigi originaallee saddaan baasa. Fiigi fi originaallee saddaan baasa. Addaan baasa jechuudha. Garuu Ayyuu maal baasa godheessu. Waa hundi sirraa inni godhaa. Ani yaadni kun sheexanatu na dogoggora. Akkasii waa hundaafuu ulfaadhu sin jala koo sitti xiqqaataa du'aa nuuf godhaa warra tajaajiltoota kenna isinillee kun isin fuulduratti Yaasuu haala kanaan wanti jennee jirra. ይበቅላል ይበቅላል እንደውም ጥርሱ ይበቅላል ይበቅላል